dhiirti sheexana gisees isaan dhiirti yeroo ammaa sheexana tarti. Foota shaaworii kanaan teettee bullookii reef shaaworii hin bahee reef shaaworii keessaa bahee arabar bullookiyya sareetii maal uffattere garaa jala maal qabdare laa wallaahi waan takkaan qabu kunoo tana bichaa uffadhe waa maashaallah gara ofii gadii kanaan maal uffatte badii tana malee ofirraa waan qabu waa wallaahi wayya kun akka rasaasni kun wayi wannoo irraa Israa'eliin irra darbamee itti ergamee wayi kana. Facebook كي يرد ستي آري والله يا رفات إما ندي أرت Facebook كي يرد أمو جامع جري بوستي كده بلوكيا دابو متي لبونو يوسف كنا مي نما قدو كده يا مجاني بريدة ما مستانا وندو بتارا وايد أصلا بوستي كده maali fakka jettee namni inni sun eenyudha akkas silaayeetii sitti hoblee subdaa bare eenyudha inni isaan ni bargooticha daabboo wallahi hayduba yoo akkasiisan yoo itti baasan marra koo qabu wayin na dhibe qoo waan takka tanii dubbadhu jira namni isin nufuutan wali nufu wayas gubbara wayisin jirta wala jirtan kun nufuutanii miti abbaa fadhanii wajjin namni abbaa fadhee hojjetan boo fi garsiisee yoo wajjin akka fadhete maalumaan nama dakalan jaabara karaa gaafatu rabbiidha amani warra akkasi jala gabbaate keessaa eenyu dasna jedhe beektaa intala dhiyoota Suudii irraa abbaa manaatii fi shaaworii keessa dhaabattee isa gammachiisuuf ergite takka. Tame ani video di bata kawali na bere jira gafa khan ni beta biga. Ani meti sana video yuni namni jolle Suudi ra na erge mutani wallahi ada fati rabbi araba khanna ha goggo isu jechu video hisaban qabne wallahi laaletu maninen jolleen be xokkesa jira TikTok kana ratti wallahi mi chawa follow gafa de dobaleti tiyati video na birani qabdanna أبا مناخية قافة درا أبا مناخية توري سن قدين عندتي تورتي يعني فيديو يرجع في تورين عندتي سن بودر دوبا مكمية نايني أما وري خينيا والله لازم حتى وري صادق هداكم والله قلبي نفوري أنا راجل جرات وري خينيا والله كمان بينا قلتي يوجا لدلتي هنا سو قالوا ما مشاني والله نكبا قري ما شاء الله كنا بارسا كنا والله لازم عليه هيدا ما ركوك بفيه Facebook keessa seenee laalee itti barreessee goota koo amshiirii jedheeni. Wanta fakkattuu santaa taayidaa sufaana makkii maha fakkatti wallaahi wabillahi ayyoo akkasuma taate qaama kiyyaa waan hin jeeqam. Awuzu billahi.